Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo lafaaf bakka jirtanitti nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkamii yeroo kana geessanii. Amiin. Waaqayyoof galanni haa ta'u guyyaa har'aa kana yeroo kanaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Guyyaa har'aa kana qophii addaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Qophiin kunis eegaatii waldaan hafuuraa ijoollee qulqulluu Gabreelii sagalee Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee fi isa dhumarratti nu gaafatu deebisuudhaaf beela'een ture beela na baastaniittu, dheebodheen ture dheebuu na baastaniittu, qullaakoon ture daara na baaftaniittu jechuudhaan kutaa wangeela macaafa qulqulluu keessatti isa dubbatamee jiru raawwachuudhaaf qophii qopheeffatan qabu waan ta'eefiyyuu qophii isaanii kan ammaan har'a guyyaa har'aa kan hordofee isin biraan ga'uudhaaf qophii koo jalqabeen jira. Hanga xumura qophii keenyatti nu hordofaa. Jalqaba irratti kan isinii dhiyaatu sirna kadhannaatiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen maatii Abrahaam kan eebbise maatii keenya qofaa eebbisu kan nyaatamu foonitti kan dhuguu ila keenyatti gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen qofaa dabalu nagaan kan nu bulchee nagaan nu oolchuu biyya keenya biyya nagaan uffataa isoo itti fidan irraati araarsummaa ishii eebba ishii gooftaan keenya uumaan keenya Kiristoos nurraa haa bulchuu guyyaa har'aa kana yaadannoo kan taasisan obboloota keenya biyya alaattis biyya keessaattis kan argaman gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos sanitti nagartuu hunduma keenya nagaaf jaalisan uffatinnu sooma kana nagaatiin akkuma eegalee nagaatiin xumuree sooma kana kan ittiin dhaabatu sinjisan walitti mootummaa Waaqayyoo dhaabu kan ittiin cimnee dhaabannu kan ittiin firii amantaa uffannu gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen nuuf taasisu gooftaan keenya uumaan keenya nagaan nu bulchee nagaan nu oolchee biyya keenya biyya nagaan nu taasisee kan nu qoruu kan nu gorsu hafuura diinaa hafuura seexanaa hundumaa gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen nuuf qabu maaddii Abrahaamiin Sillaaseen akkuma eebbisan guyyaa har'aa kana maaddii as fuudhaatti kana gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen guddaatti argamanii akka eebbisan nagaa isaanii akka nuuf baay'isan fedhaaf jaala isaanii nuuf haa ta'u akka keenya jennu akka keenya saboota gurguraatti maqaan kan kulaa'u mootummaan gaariitu jaalalli keessa biratti akka ta'e akkasumas dabalataa ta'u guddina keenya irra ga'u kenni yakka keenya nuyi isinis kan yakka nuuf waliisuun gorumsa nu galchi namaadhaan oolchi malee mootummaa keenya nuuf garanis barabaaname yaa gifti keenya nuuf homaadhaan nagaa eegamaa qulqulluu galiitiin nagaa sin jennee yaada gidduu warra qulqulluu Waaqayyoon si wajjin jiru jaalatamaa ilmaa keenya gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos irraa dhiifamanuu qabnu cubbuu keenya qabnu maqabatanii gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya nu haa eebbisu uumaan keenya haa eebbisu nagaa Waaqayyootiin kadhannaa Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo eegaatii akkuma argitan sirna kadhannaa abbaa keenyaatiin gaggeeffameetu jira. Kan itti aanu immoo egaa sirna nyaata dhiyeessuuti waan ta'eefiyyuu erga nyaanni dhiyaatee booddee immoo qophii biraatiin walitti deebinaa hanga dhumaatti nu hordofaa. Dadhabne boqonnaas dhabne akka ijoollee abbaa hin qabne irreefa re'oon gurraa kaasii gooftaa ilmaan keenya Sittoni himnata Nuti dadhabne boqonnaas dhabne akka ijoollee abbaa hin qabne irreefa re'oon gurraa kaasii gooftaa ilmaan keenya kuni sittoni mul'ata. Raahel mudhii ishee hidhattee boosse
ji'a sagal guutuu garaa isheetti kan baatte ijoollee isheetiif maaliif hin boossuyyuu harma durbummaa kana hoosiste ijoollee isheetiif maaliif hin boossuyyuu dhiiga ijoollee ishee dhoqqee keessatti osoo laaltuu akkamiin jettee haa callistu Raaheel hirqiffattee boosse raajii Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 15 haati gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulleettiin durboo Maariyaam boo'ichi boosse har'a haara ta'ee mul'ate. Ijaarsan keetiimi dinaan diigameera dutni suukaneessaaman mana hundaa seeneera ilmoo jirtiimi maaloo laastiimi dhalaashee dhumanii daandii irratti argite. Nuti dadhabnee boqonnaas dhabnee akka ijoollee abbaa hin qabne. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Waaqayyoo irra deebiidhaan dhufnee jirra qophii keenya irraatii hedduu akka baratan abdii qabna sagaleen Waaqayyoo akkas jedha wangeela Maatewos boqonnaa 25:36 irraa kaastanii gaafa dubbistan beeleen ture beelana baastaniittuu deebudheen ture deebuna baastaniittuu daareen ture natti uffistaniittuu qullaakoon tureetii natti uffistaniittuu na yaadattaniittuu mana hidhaan ture na gaafattaniittuu jedha dhugaatii warra waan sana raawwataniin warra hojii gaarii raawwataniif samii fi lafti osoo hin uumamin kan isiniif qophaa'ee gara jireenya bara baraatti galaa isaaniin akka jedhu warra immoo hojii gaarii hin qabneen gara ibidda bara baraatti akka galaa isaaniin jedhu galaa lubbuu isaanii qopheeffachuudhaaf waldaan hafuuraa ijoollee qulqulluu Gabireelii guyyaa irraa kana sagantaa guddaa kana qopheessanii jiru sirna nyaata dhiyaate irraatii barnoota guddaa akka argatan abdii qabna qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira amma immoo eegaatii daareen ture natti uffistaniittuu isa jedhu deebisaa deebisuudhaaf eegaatii waldaan kun kennaa isaan kennaniitiin hiyyeessotaaf dadhabdootaaf kan isaan raawwatanii fi guyyaa irraa kana qopheessinee jirra qophii isaan hordofee isiniin biraan ga'uudhaafani amma eegaatii qophiin itti aanu immoo sirna uffannaa hiyyeessotaaf dadhabdootaaf ta'uudha waan ta'eef iyyuu hanga xumura qophii keenyatti nu hordofaa daawwannee adeemna. Fayyina Addaam utubaa mana amantaa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ijaa ijoollee isaa dhiiga isaa lolaase inni foon isaa muree dhiiga isaa dhangalaasee kenneef isaan garuu oolmaa isaanii oolee irraanfatanii ijaarsa harka isaa diigan dhiiga beenyaan kaffalame akka qoosaatti ilaalan gooftaan koo Yesuus Kiristoos sabni waraannamteef maaliif waraannamu ummannati duuteef maaliif du'u sabni dhiiga kee dhangalasteef akkamiin dhiigni isaa dhangala'u iyyuu saba duuteefitu dhiiga kee lolaasti lammiisaa majjisee garaatti jabaatee shimalee hin qabnu furii gaaffii keenyaa nu murteessi gooftaa dhiigeeronneen keenya nuti dadhabnee boqonnaas dhabnee akka ijoollee abbaa hin qabne irreefa re'oo duraa kaasi gooftaa immaan keenya kufnee sittooni mul'ata. Waaqayyo abbaan firdii dhugaa eessa jira akka jedhe Miilkiyaas raajichi boqonnaa 2 lakkoofsa 17 attamitti warqeen gurraacha'ee
attamittis dhagaan mana qulqullummaa qaba jedhamee maaliif murtiin dhugaa dhabame? Yaa Waaqayyoo wanta nurra ga'e ilaali. Firdiitu jallate murtiitu hin jiru kan waadaa cabsetti. Meenuuf karoorsati yaannee dadhabnerraa madaalin jallatee waan saawallaallerraa nu goobee nu addee adoon halkan keessaa hiikamanuuf laadhoo atoon dadandeessaa. Yaa ifaan nufaa dukkanaa'ee nafuu mataa gadii ta'ee ol qabuu nafuu jajjabaadhaa obsaa qabaadhaa seera koo miidhina manooloo gamoon yaa'ifoo. Ogummaanii fi aangoon kan Waaqayyooti. Dukkana bari'uu didee ni bariisisa. Isa fuulduratti kan dukkana'ee gonkumaatii dukkana'ee nafu. Gamoon cimee dhaabbate diigamuun isaas hin oolu. Wanta inni diige namni tokkollee deebisee ijaaruu hin danda'u akka jedhe jaarsichi dhukkubsate qulqulluun Iyyoob boqonnaa 12 lakkoofsa 14. Nyaatas qopheessanii isinii dhiyeessuudhaan jechuudha. Waldaa hafuuraa ijoollee qulqulluu Gabreeliidha. Gabreeli isinii haa kennu jedhaan egaa akkuma beekamu waldaan hafuuraa ijoollee qulqulluu Gabreeli hojii kana hojjetaniiru, nyaata kana qopheessanii isin laatanii jiru, uffata kana isinitti uffisanii jiru. Biyya adattu yoo ta'e waggaa Gabreelii darbee Kidaana Miratii keessatti gaaratti isiniif kennanii turan jechuudha. Gaara Kidaana Miratii. Kanaaf irra deebiidhaan lammaffaa kan isaan isinii kennanii asirratti egaa abbaan keenya gidduu keenyatti argamu waan ta'eef yaada asirratti qabanii fi waan isiniin jedhanii waldaa kanaafis waan jedhan ergaa dabarsu jechuudha. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura akka mooltanii baga nagaa taatanii baga guyyaa har'aa geessanii akkuma beekamu wangeelamatu akkas jedha beela'ee beeluu hin baasnee dheebodhee dheebuu hin baasnee qullaa ta'e daara hin baasnee jedha. Akkuma beekamu wangeelli maal jedha yeroo affeerraa taasifattutti warra dhabdoota deemuu warra hin dandeenye warra akkasota waamii jedha. Maaliif atis qulqulluu taata waan siif deebisan hin qabaniifi jedha. Kana jechuun qabeenya jechuun kan amma laallu kan inni guddaan. Kan ammoo raawwachuun maaliif nama fayyada jennee gaafa lubbuu ofiitiif. Akkuma beekamu namoonni baay'een eenyummaa keenya ilaalanii dadhabummaa keenya ilaalanii dhibee keenya ilaalanii tuffachuu danda'u. Jibbuus danda'u. Waaqni garuu nun jibbu yoomillee jecha. Kanaaf wangeelumatu immoo guyyaa sana nama beela'e namni beeluu laata. Nama dheebooti namni dheebuu baasu mootummaa samii irratti qulqulluu ta'a. Jireenyi barbaadaa argata. Har'a isinii gochuu jechuun isin akka gammaddan isin akka eebbistaniif miti. Nama kana lubbuudha. Lubbuun nyaattee lubbuun daara qullaa baate kun eenyuutiin eebbisti waaqa eebbisti jecha. Egaa akkuma beekamu maabarri kun hojii kana hojjechuunsaa hojii eebbaa akkasii raawwachuunsaa lubbuudhaaf jedhee malee fooniif jedhee miti. Kanaatiif egaa xinneenya waan kana ilaaluu hin qabnu. Yaaduun qoftiyyuu akka amantaatti amantaa xiqqoo yoo qabaattanidha.
namni amantaa xiqqoodhaan hojii guddaa hojjetetu eebba guddaa argata jechaadha. Egaa akkuma beekamu isaan waan jiraniidhaaf yeroo hundumaa guyyaa torbaanis guyyaa 12 kun ammas immoo maabarri kun waan kana kan raawwate egaa kun baay'ee waan nama gammachiisudha. Galaa lubbuuti. Maal jedha wangeelli namni biyya lafaa yoo buufate lubbuun isaa yoo itti hir'ate faayidaa maalii qabaa jedha. Kanaaf kana hojjechuu jechuun Waaqayyo irraa kan argatamu kan namaa laatu Waaqayyoodha. Fayyaa kan namaa kennu Waaqayyoodha. Dabareen ofii waan ta'u hin beekan. Har'a inni fayyaa ta'ee deemu bor dhibamuu danda'a. Inni har'a dhabe bor immoo argachuu danda'a. Kanaaf isin abdii kan godhattan sa'aatii kanatti iddoo kanatti akka abbaatti akka haadhaatti akka obbolaatti kan sinii ta'an maabara kanadha. Egaa dhugumatti Waaqayyo isaaniif haa kennu jechuudha kanan barbaadu. Yeroo kana egaa qarshiin hin dhuma hojiin gaarii hojiin eebbaa ta'u nama faana jiraata yoomiyyuu. Har'a isin waan xiqqoo godhachuu danda'u kun borbaruu danda'a garuu maal seetanii waadaa guddaa qaba guyyaa haadha keenya qulqulleetti kidaana irratti waan kana raawwachuun isaanii baay'ee gaariidha waan ta'eedhaaf eebba argadha. Egaa akkuma beekamu namni namumadha dadhabuu isaa harkaa dhabuu dhiisuunsaa dhibamuunsaa eenyummaa namaa kan ibsu miti jechaadha. Egaa Waaqayyoon warra akkasiidha kan jaallatu maal jedha seetanii namni qabeenya qabu ni jira ture mootummaa Waaqayyoo hin dhaalle dadhabdoonni garuu warra homaa hin qabne mootummaa Waaqayyoo dhaalan. Naa isa kanaafidha waan ta'eedhaaf baay'isanitti dhiirota duukee jirtu warra isinii kennu miseensa waldaa Gabriel Waaqayyoon isaaniif haa kennu isaan haa eebbisu eebba argadha isinis jiraadha. Akkuma kana immoo Waaqayyo nagaa nuu kenne isinis akka deeggaru akka gargaaru Waaqayyoon nu haa taasisu. Waaqayyoon isaaniif haa kennu isaan haa eebbisu nagaan isaan haa kennu qarshii isaaniif haa eebbisu isinis nagaa argadha. Nagaan kan nu bulche nagaan nu oolchee sa'aatii kana nu qaqqabsiise galanni fulfinni isaaf haa ta'u. Eebbi haadha keenya qulqulleetti kidaana miratii dhufaana haa ta'u. Maabara keenya maabara Gabrielii egaa gooftaan keenya isaan haa eebbisu qabeenya isaanii Waaqayyoon haa eebbisu nagaa isaaniif haa kennuufi isinis immoo Waaqayyo isin haa jiraachisu. Akkuma kana egaa magaalaan kun dhugumatti hojiin gaggaariin baay'ee hojjetamaadha kan jiru. Waaqayyoon immoo jalqaba too hin ta'in xumurama hunda keenyaa nuuf haa bareechu. Minaalbaata karaa obboleessa keenyaa dhimma kana kan haala qindeessu obbolaata isaa waliin ta'uudhaan obboleessa keenya barsiisaa Gabra Maaramii fi kurooseerota keessatti agartan qeerroowwan yookiin immoo qarreewwan asitti argattan dargaggoota asitti agartan kana jechaadha Waaqayyoon isaan haa eebbisu. Sa'aatii kana waa baay'eetu hojjetama namoonni baay'een kan akka isaanii waa baay'ee hojjetu isaan kana dhiisanii garuu isin gargaaraa jiru Waaqayyoon isaaniif haa kennu isaan haa eebbisu. Minaalbaata ergaan yoo jiraate karaa obboleessa keenya barsiisaa Daaqoon Dajanee ergaan ni darba jechaadha ergaa isaatis hin dabarsa kan xumureedha nagaa argadha eebba argadha. Amiin. Sinaa jiraachisu fayyaa nuu ta'u. Mararratti waan isiniin jedhu yoo jiraate waan baay'ee dheeraa miti kan isiniin jedhu akkuma beektanii yeroo darbe egaa waggaa kana kidaana miratii keessatti maabarri kun maabarri Gabrielii kennaa kana akkanumatti qopheessanii isinii laataniiru. Har'as immoo egaati kennaan kun fooxaan kun kan qophaa'e namoota 40fidha jechuudha. Warreen as jirtan nama 38 isinii kenname nama 37 isinii kenname namni sadi immoo deemuu kan hin dandeenye bataskaana keessatti argameef jira jechuudha. Warreen immoo as keessaatii akkanatti mul'achaa jirutti nama tokkodha kan fooxaa kana hin argatini isaan qofadha natti fakkaate. Isaan immoo yeroo biraatti jechuudha yeroo gargaarsi kun taasifamu ni kenninaafi kan immoo isiniif dhufe kun toladha gatii tokko malee kaffalamee osoo hin ta'in fedhii isaaniitiin birrii kana baasanii nyaata kana qopheessanii fooxaa kana baasanii waldaan qulqulluu Gabriel eegaati gama kiyyaatiin isin erganii isin qaqqabeera. Akkasuma immoo bara darbe waldaa Gizaaraa bitu hojiidhaan deeggaree hojjete baranas immoo amma humna isaanii nu duukaa jiranii hojjetaniiru. Walumaa galatti hunduma isaanii al tokko nu eebbisaa. Sinaa jiraachisu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo egaatii qophii hanga ammaatti isinii dhiyeesse darraatii akka barnoota guddaa argattan abdii guddaa qabna. Waldaa ijoollee qulqulluu Gabrielii Waaqayyo isin haa eebbisu isaaniin jechaatii eegaatii qophii keenya xumuraa irratti immoo egaa macaafni qulqulluun akkas jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 21 lakkoofsa 13 irraa kaasnee gaafa dubbisnu akkas jedha.
nama iyyeessa rakkate gargaarsaaf iyyuu fi inni dhagahuu diduu yommuu inni ofii rakkatee gargaarsaaf iyyus immoo hin dhaga'amuufi jedha. Egaa iyyeessi rakkatee jiru osoo iyyaa jiru namni isa gargaaruuf hin dhimmine immoo gaafa inni rakkate immoo namni isaaf dhimmu hin jiru jedha. Egaati Waaqayyoon akka nuuf dhimmuuf akka nu gargaaruuf immoo iyyeessa gargaaruun barbaachisaadha. Kanaafidha waldaan qulqulluu Gabriilis hojii kana kan hojjetan. Asuma macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19:17 irrattis immoo deebisee akkas jedha. Namni iyyeessaaf garaa laafu akka waan Waaqayyoo liqeessuti. Waaqayyos gatii isaa ni deebisaafi jedha. Waldaan ijoollee qulqulluu Gabriilii Waaqayyo gatii keessan isiniif haa deebisu. Samiirratti waagaa isaa gatii isaa isiniif haa kaffalu isiniin jenna. Itti dabaluudhaan asuma macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 31 irratti namni iyyeessa cunqursu uumaa isaa arrabsa. Namni dhabaadhaaf garaa laafu garuu uumaa isaatiif ulfina hin kenna. Namni jallaan ammeenya isaatiif gadi darbatama. Namni qajeelaan garuu yeroo du'aatti illee abdii qaba jedha. Eegaatii ijoolleen qulqulluu Gabriilii abdii qabdu. Abdiin keessan immoo hojii amma hojjettanidha. Yoo duutan illee lubbuun keessan boqonnaa qaba. Nutis immoo akkuma keessan hojii gaarii kan hojjenne akka eebba argannu Waaqayyo nu haa gargaaru jechaa xumura irratti qophii tokko qopheeffanneerra. Qophiin kunis maalinni yaada warreen uffata fudhatanii keessaatii dadhabdootaa keessaa yaada nama tokko fudhannee jirra. Yaadicha hordofnee walitti deebina. Waan sitti dhagaamee ibsimeeti. Har'a garuu jechaadha mucayyoon kun kana mucayyoo kiyya ishii dugdatti baattee deemtu. Kun haadha manaa kiyya. Miira baay'ee natti dhaga'ame miira gammachuu jechaadha miira gammachuu guddaa miira ilaa akka hin taanetti natti dhaga'ame gammachuun isaa jechaadha. Har'a jechaadha har'a nama fayyaa fakkaata qaama kanaan jechaadha nama fayyaadha ofiin qixxeessu natti fakkaata fayyummaatti har'a iddoo kanatti kanarra birrii 500 nu gargaartan obboloota Waaqayyo isin haa eebbisu. Har'a immoo fooxaa nuu kennitan uffata kiyya anan mucaa koo wajjin uffadhee rafu Waaqayyo immoo isin haa eebbisu rabbi isin haa eebbisu misgaanni keessan Waaqayyo haa fudhatu rabbi misgaanni keessan fiixa haa ba'u. Har'a kanaan deemee ta'u innaan dhufu isin immoo naan cinaa dhaabbatan ani akka qixxee nama fayyaatti of laalaa galatoomaa kanama jechi koo. Eshi waaqa kadhannu waaqni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu waliigalee gooftaan keenya eebba isaa nuuf haa baay'isu biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu uumama keessan nagaa taasisu warra ala jiranis waaqayyoon nagaan isaan haa deebisu akkuma kana hojii eebbaa hojjetanii amantiitti cimanii akka dhaabatan waaqayyo isaan haa gargaaru waaqni nagaan nu bulchee sa'aatii kanaan nu qaqqabsiisee nagaan immoo nu bulchee nama borii nuuf haa taasisu soomii keenya nagaan nu eegalche nagaan nu haa xumursiisu. Kenya jennu yaabaa keenya samira kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee dhufu jaalalli kee samira takkate akkasumas samarata ta'u guddina keenya dhaga'u nu kenni keenya nu dhiisi nutis kayyattu akkuma dhiis nu qorumsatti nu galchi namarraa nu oolchi malee mootummaan kan kee ta'uunis galanis bara bara naani yaa gifte kee duroo maaraam nagaa ergamaa gurguraniitiin nagaa siin jenna yaada keetiin baruu foon keetiin baruu yaada waaqayyo si galanni haa ta'u ati bartoota keessaa kan eebbifamte dhafiriin garaa keetii kan eebbifame hennaan guutumte gammadee waaqayyoon si wajjin jiru jaalatammaa dhuma kee gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus irraa dhiifama nu gadhu cubbuu keenya akka nu isuuf hanga barattamiin gooftaan keenya waan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya nu waayeeku waaqayyoon isin haa eebbisu waaqayyoon isaaniif haa kennu nagaa dhangalaa nagaa dhangalaa fayyaata nagaa dhangalaa kabajamtootaaf jaallatamtoota maasiiwwan waaqayyo hanga ammaatti nu faana turtanii qophii keenya waan hordofaa turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Waldaa Hafuuraa Ijoollee Qulqulluu Gabriel immoo waaqayyo bakka isin baasanitti isiniif haa guutu. Waaqayyoon maabara keessan maabara nagaa jaalalaa waaqayyo isiniif haa taasisuun dhaamsa qophii keenyaati. Guyyaa irraa qophiin qopheeffannee isa kana fakkaata. Qophii isiniif dhiyeessin irraas immoo akka barnoota guddaa argattan akka irraa barattan abdii qabna. Gara fuulduraatti sagantaawwan akkanaa warra nu qopheessuu fi nutis qopheessinee akka isiniif dhiyeessuuf eegaatii yaada qabna. Eegaatii waaqayyoon nu gargaaru waaqayyoon bakka jirtanitti isin faana haa ta'u. Qophii keenya hanga ammaatti waan hordoftanii nu faana turtaniif galata guddaa qabdu waaqayyo isin faana haa ta'u. Wasbaat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን። አሜን።